Ashamaa akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota miidiyaa wiirtuu. Oduu isaa kanaa qabannee dhiyaanne irraa oduu kan isinitti himu ani Odaa Abtaamuuti. Haga xumuraatti nu faana turaan ammoo afeerraa kenna. Yaa'iin idilee ministeerota naannoo Afrikaa 19ffaa har'a Finfinneetti jalqabame. Yaa'iin kun mata duree rakkoolee naannoo Afrikaa furuuf carraaleetti fayyadamu tumsa jabeessuu jedhuun adeemsifamaa jira. Deetaan ministeera pilaanii fi misoomaa obbo Sandokan Dabbabaa biyyoonni Afrikaa garaagaraa hooggantoonni fi bakka bu'oonni eegumsa naannoo dhaabbilee idil addunyaa fi ogeeyyoonni quuqamtoota naannawaa damee kanaa baniinsa yaa'ii kanarratti argamaniiru. Gabaasota dhiibbaan jijjiiramni haala qilleensaa namootarraan ga'u ilaalchisuun dhiyaatan rakkoolee mudataa jiranii fi kallattii furmaataa irratti mariin akka taasifamu ibsameera. Yaa'iin adeemsifamaa jiru kun hanga agayya 12 bara 2015tti akka turu eerameera. Tajaajila oduu Itoophiyaatu gabaase. Jiraattonni godina Harargee lixaa tarkaanfii olaantummaa seeraa kabachiisuuf mootummaan humnoota finxaaleeyyii Amaaraa irratti fudhachaa jiru tarkaanfii sirrii waan ta'eef ni deeggarraa jedhaniiru. Finxaaleeyyiin kunneen fedhii dhuunfaa isaanii galmaan ga'achuuf jecha saba da'oo godhachuun biyyattii jeequmsa keessa galchuun sosocho'aa jiran irratti tarkaanfiin keessa deebii hin qabne irratti fudhatamuu qabas jedhaniiru. Dabalataanis ololaa fi maqaballeessii raayyaa ittisa biyyaa irratti humnoota finxaaleeyyii Amaaraan geggeeffamu kamuu tokkummaan dura dhaabbachuun fedhii finxaaleeyyii kanaa abjuutti tambisuu qabnas jedhaniiru. Godina Baaleetti piroojeektonni birrii miliyoona 50 oliin hojjetaman eebbifamaniiru. Agayya 8 bara 2015 godina Baalee aanaa Arannaa Bulluuqitti piroojeektonni birrii miliyoona 50 oliin hojjetaman eebbifamaniiru. Piroojeektonni tajaajila uummataaf ga'an kunneen daandii kiiloomeetira 23, mana barumsaa bu'uura boruu, sheediiwwanii fi mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa ta'uusaa bulchaa naannichaa obbo Ibraahim Hassan himaniiru. Piroojeektonni hojjetaman fayyadamummaa hawaasaa mirkaneessuu keessatti shoora olaanaa waan qabaniif hawaasni aanichaa piroojeektota hojjetaman kunuunfachaa misooma caalu arguuf nageenya naannoo isaaniis tikfachuu akka qabanis dhaamaniiru. Bulchaan ittaanaa godina Baalee obbo Ibraahim Haayilee fedhii fi faayidaa uummataa mirkaneessuuf bara kana godinichatti piroojeektonni misoomaa garaagaraa 107 milkaa'inaan xumuramuun eebbaaf qaqqabuu dubbataniiru. Hawaasnis bu'uuraalee misoomaa hojjetame kana eeguuf kunuunsuun gumaacha isaanirraa eegamu bahuu akka qabanis dhaaman. Jiraattonni aanaa Arannaa Bulluq yaada kennaniin ijaarsi piroojeektiiwwan kanaa rakkoo kanaan dura nu qunnamaa ture waan nurraa furuuf gammanneerraa jedhan. Dabalataanis piroojeektiiwwan kanneen kunuunsuun gahee isaanii kan ba'an ta'us dubbatanii jiru. Tajaajila oduu Itoophiyaatu gabaase. Hundeeffamni Jirraa Miidiyaa Neetwoork magaalaa Finfinnee Hoteela Intarnaashinaala Ililliitti geggeeffameera. Miidiyaan haaraa Oromoo Jirraa Miidiyaa Neetwoork jedhamu agayya 7 bara 2015 magaalaa Finfinnee Hoteela Intarnaashinaala Ililliitti haala ho'aa ta'een eebbifameera. Saganticha irratti hayyoonni Oromoo, qeerroo fi qarreen hawaasni bal'aan Oromoo, artistoonnii fi ogeeyyiin miidiyaa hedduun argamaniiru. Saganticha irratti haasaa baniinsaa kan godhan walitti qabduun boordii Jirraa Miidiyaa Neetwoork aadde Sa'aadaa Usmaan keessumoota kabajaa fi hirmaattota sagantichaa nagaa gaafachuun Jirraa Miidiyaa Neetwoork qo'annoo fi qorannoo irratti hundaa'uun qaawwa miidiyaa Oromoon qabu gama danda'een fuuf kan karoorfateedha jedhaniiru. Itti aansuun dargaggoo Rabbirraa Leenjisaa daayirektara olaanaa Jirraa Miidiyaa Neetwoorkis ergaa baga nagaan dhuftanii dabarsuun miidiyaan kun eeyyama guutuu abbaa taayitaa miidiyaalee Itoophiyaa irraa kan argatee fi yeroo dhiyootti tamsaasa televezyiinii akka eegalu waadaa seenaniiru. Saganticha irratti aangawoonni mootummaas kan argaman yoo ta'u itti gaafatamaan biiroo koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Haayiluu Addunyaa gama isaaniitiin jabana oduuwwan sobaa addunyaa keenya goolaa jiranitti miidiyaan dhugaa irratti hundaa'ee guddina biyyaa fi aadaa sabaa dagaagsu keessatti tumsa godhuun ni barbaachisaa jedhaniiru. Kana malees baandiin biiftuu sirboota aadaa gola Oromiyaa hundaatiin dabaluun saganticha miidhagsanii oolaniiru. Dabalataanis agayya 7 bara 2015 kitaabni urjii fakkeenya dhalootaa jedhu galma giddugala Oromootti eebbifamee ooleera. Gama biraan kitaabichi adeemsa jiruuf jireenya qabsoo fi daandii milkaa'inaa dabalatee waa'ee warraaqsa dinagdee Oromoo fi imala milkaa'ina warra injifatanii hedduu of keessatti kan qabate ta'uun eerameera. Itti aanaan waldaa qorannoo fi qorannoo Oromoo obbo Zinaabuu Asraat sirna eebba kitaabichaa irratti dhaloonni dubbise dhaloota jireenya isaa qajeelfatu ta'uu yaadachiisuun labatni kun dubbisuu akka qabuuf dhaamsa dabarsanii jiru. Kitaabichis guyyaa agayya 7 bara 2015 irraa eegalee guutuu biyyattiitti ni raabsamaa jedhameera. Oduu biyya alaatiin lammiin Deenmaark Tuur Pedersen biyyoota addunyaarra naanna'uun daawwate.
Tuur Pedersen onkoloolessa bara 2013 hojii isaa jaalalleessaa fi maatii isaa hunda dhiisee biyyoota addunyaa irra deemee ilaala jedhee imala eegale. Imala waggoota 10 ta'uun boodas biyyoota addunyaa kana hunda isaanii daawwateera. Daawwannaa isaa kana keessatti imala taasise hundaa xiyyaaraan inni imalle. Tuur biyyoota addunyaa kan daawwate miilaan, konkolaataa geejjibaa uummataan, baabura, doonii kontiinera baatan keessa ta'uun himame. Namni kun biyyoota addunyaa hunda balalii xiyyaaraa malee dhaqee daawwachuuf guyyoota 3512 yookaan ammoo yeroo waggaa 10 ta'u itti fudhateera. Dhaabbanni biyyoota gamtoomanii biyyoota 195f beekamtii kan kenne ta'us namni kun biyyoota beekamtii dhaabbatichaa hin arganne dabalatee biyyoota 203 daawwachuu dubbata. Gabaasni kan BBC'ti. Daawwattoota keenya oduunsaa kanaaf qabanne kanumaa qophiilee miidiyaa wiirtuu afaan biroo waliin oolmaa gaarii.